keessa galuu hin barbaadu. Miidiyaa irratti illee himuu hin barbaadu. Akka mistiraa godhee qabate anis akkasumatti akka mistiraa godhee qabadhee dhiise. Malee Jawaar Mohammadii fi Dr. Ililliin waggaa tokko caalanii jiran. Hajjii dabree gaafa Jawaar gara Suudii deemu, gaafa Jawaar gara Awurooppaa kanaa dhufu achi dura isaan achi dura waliin jiran. Namoonni baay'een har'a isiniif fakkaachuu danda'a. Guyyama dhagayan nama maraafuu guyyama dhagayan dhugaadhaa nama gammadan jechuudha. Nuqaata gammannee fi haasaan barbaachisu. Waa'ee akkanaa irratti Jawaar irraa haasa'uun an akka nama tokkootitti narraan tolu. Sabbar zeenaa breaking news Jawaar Mohammad haadha warraa fuudhee addis zeenaan nassammalleen isiniin jechuun natti hin tolu. Malee waggaa tokko dura beeka isiniin jaa. Waggaa tokko amma soo gaafattanii Jawaariin waggaa tokko caalee jarri haga wal jaalatan. Haga walitti dabalaman. Haga jaarsaaf jaartii ta'an. Waggaa tokko. Isiniif garuu kaleessa. Namoonni baay'een jechuu. Kanaaf jecha Jawaari waan jaalannuuf mistira isaa dhuunfaa waan inni callise ima callisna waan inni dubbate hin dubbanna jechuudha. Kan akkasii quba nu qabadha. Gama biraatiin ammoo Dr. Ililliin Jawaar Mohammad kana akkamitti argate? Dr. Ililliin Jawaariin jaalatte innis jaalate ka waa'ee jaalala namaa sawwanni keessa deemnuuf hin jiru. Jaalalli jaalala faajee guddaa walirraa qabanii yeroo Jawaar mana hidhaa turetti baay'ee wajjin miidhamaa turte Dr. Ililliin. Jawaariin ammoo namni hunduu ni jaalata. Shamarran Oromootii miidhiirri Oromoonee Jawaariin hin jaalata. Namni Jawaar jibbu hin jiru. Shamarran ammoo kumaatama ta'isa irraa sirbituu ta'isa jaalattuu. Iddilanyaadha garuu Dr. Teenna Dr. Ililliin Mahzuuz shamara Mahzuuza jedhan san beeytanii. Shamarree Mahzuuza keessaa takka isii. Shamarree carraa qabdu. Shamarree iddilii qabdu. Carraa kan argattee Jawaar argachuu isiitiif bataam itti iddilanyaadha. Jawaar Mohammad kuma isin beeytan nama obsaadha. Nama obsaa bahara jechuudha bara. Bahara jechuudha. Sammuun isaa akkasi. Waan feete hoo jetteen, waan feete hoo xiyyite, haga feete yoo arrabsite, waan feete hoo goote. Nama akkanaa kana Rabbiin carraa godhee Dr. Ililliidhaaf hiruun galata isaati. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf shamarran Oromoo Jawaariin jaalachuudhaaf carraa fedhii qaban waan ta'uutti hin fakkaatu kwa. Jawaar Mohammad akkuma isin beeytan nama maatii qabuudha. Kanaaf namni baay'ee waan akkanaa yaadeen beeku. Haa ta'u garuu Dr. Ililliin carraa kana keessa galtee riskiidha bara. Jaran wanni marti isaa biqaadha. Wanni marti isaa biqaadha. Gaafa Rabbiin carraa kee kana hiree ta'e tana walitti hidhe wanni adda si baasuu takka hin jiru. Wanni adda si baasuu, wanni garanna si dhiibu, wanni si dhoorgu takka illee hin jiru jechuudha. Kanaaf jecha jarri turanii jiranii namoonni amma dhageettan ijoolleen keenya guyyaa kaleessaa jawwee koo baga gammaddeettanii sirbaa fi jirtan sirri jirtanii sirbaa fi dhiichisaa fi nullee si wajjin dhiichifnaa jechuudha. Garuu nuti ka dhageenye har'aa miti. Amma eega abbaan waan kana gadi baasee mul'ifate si wajji dhiichisuudhaaf qophoodha. Sargiin yoo barbaachisellee deeggarsa barbaachisu godhuuf qophoodha. Garuu dubbiin nuuf haarawaa miti. Waggaa tokko dura quba qabnaa isiniin jechuu barbaanneeti. Isaan ammoo Rabbiin umrii haa dheeressu. Waliin haa horsiisuu, waliin haa dagaaganii. Dr. Ililliinis shamarree Oromoo qaalii keessattuu doktora gama kaaniin ammoo biyya ulamaa'otaa gara garanaa yoo garagalte biyya goototaa handhuura qabsoo Oromoo lafee duudaa Oromoo biyya jaarraa abbaa gadaa biyya Sheek Mahammad Rashaad biyya Dr. Ali Birraa Harargee jechuudha. Shamarran Oromoo hunduu nuuf qaaliidha. Shamarran teenna hunduu nuuf qaaliidha. Kanaaf nuti qirii takka illee hin qabnu jechuudha. Akka uummataatitti akka hawaasaatitti wanni qir nu jedhu tokko hin jiru. Amma wanni kun naan taane jedhee qirii jira miti. Qirii takka illee hin qabnu. Dr. Ililliin dubartii jabduu miidhagduu waa maraayyuu ogummaa qabduu bareedduu qacalee akkuma isin agartan tanaka. Kanaaf inshaallah isaan Rabbiin eega wal jaalachiisee carraan isaanii walii hidhamee kana akkanumatti bira kutuun barbaachisaadha. Yoo isaan ammoo sargii isaanii minaamina namni jedhullee hin dhabamu. Sargiin suni rakkoon qabu. Sargiin godhamee yookaan sargiin godhamuu malaa yookaan godhamuu dhabuu malaa sargii barbaachisuu dhabuu malaa. Kanaaf jecha daawwattoota kennaa isaan Rabbiin umrii wajjin nuuf haa dheeressu.
kanuma fakkaata uummanni Oromoo baga gammaddanii ajandaa miidiyaa ta'ee jira urga kaleessaati. Akkasii baay'ee namatti tola dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi barana gammachuu qabna. Kanaaf jecha warroonni Dooktor Ilillii fi Jawweellee amma dhageettan baga gammaddanii fi nuti qaata gammannee fi dhugaa rabbii dubbachuudha. Nama waggaa tokko caale waan kana waggaa tokko dura quba qaba. Gaafa Jawaar Ajjii deemu gaafas Jawaar dhufee biyya Noorwee kanatti Dooktor Ilillii Yaayyaa Bashiir fa'aa achi dura quba qabna jechuudha. Haa ta'u garuu miidiyaa irratti Jawween fuudheera maarree hin barbaachisu wanni akkasii hin barbaachisu. Isumarraa dhageeffata isumatu gaafa inni dhufee gabbaafatee poostii godhate. Bakka hin gammaddaaf maal jettaaf jechuudha. Saniin gara kaanitti ol ka'ee amma waa'ee kana naasa'ee analleefis hin ta'u sheemiidhaallee beektaa? Sheemiidhaallee akkasii walumaan gammaduu dandeenya, waliin dhiichisuu dandeenya. Kanaaf Dooktor Ililliin dhugaa rabbii dubbachuudhaaf shamarree akkana jirtu tanaa dhugaa rabbii baay'ee dubbataa. Garuu wanta akkatti hin qirnama jedhu bulloon kennaa akkuma isin agartan kana baay'ee huqqatee jira. Akka gaafa mana hidhaa seenee gabbee hojii garaagaraa dalagaan itti baay'ate hojii baay'ee hojjechaa jira. Jawaar Mohaammed uummanni Oromoo waan ta'aa jiru seetan malee dalagarra jira. Hojii dippiloomaasii dhimma dimokiraasii irratti akkuma footoo kanaan dura argitan Oliigoo Obasanjoo dabalatee hooggantoota olaanoo addunyaa warra dimokiraasii irra hojjetan. Namoota kanneen wajjin hojiitti jira. Taa'aan jiru isiniin jechuu barbaadeeti har'as taanaan miidiyaa irratti as bahee naasa'u malee waa'ee Oromoo waa'ee uummata kana dura dhiibuu guddina uummata kana addunyaa barsiisuu akkuma kaleessaa har'a dippiloomaasota wajjin hojii cimaa hojjechaa jira. Ilkaan isaa, seequu isaa, ija isaa Jawaariin har'a kanuma lamaantu bakkee jira. Jawaarii kaleessa nu beeknuu fi Jawaariin har'aa yoo laaltan akkuma isin agartan kana seequu isaatii fi ija isaa bicha bakka jira. Inshaallah yoo rabbi jedhee akka duraanii sanitti hin deebi'a jennee abdii qabna. Jawween akka nu jalaa huqqatu hin barbaannu, akka inni nu jalaa qal'atu hin barbaannu. Akkuma kaleessaa sanitti yoo nu deebi'e das nu jedha. Kanaaf inshaallah homaa miti inni fakkeenyaaf furdinna kana hin jaalatuyyuu durumarraayyuu qaama isaa kana hir'isuudhaaf karoora qaba ture. Tarii sunillee isaa tasaakka ummala. Kanuma isiniin jenna yaada keenya fidnee jirra sagantaan keenyarraa kanuma isaan rabbi umrii waliin haa dheeressu. Naa deebisi. Akkasii galatooma hundi keessanuu daawwattoota kiyya qaalii gama biraatiin odeeffannoo waqtaawaa isin biraan gaggaa jirra. Lolli naannoo Amaaraa keessatti lola cimaa gaggeeffamaa jira. Waraana cimaa godhamaa jira. Qobbootti waraanni kaleessa gaggeeffame akka isaan kijibanitti raayyaa ittisa biyyaarra miidhaa geessine jechaa jiranii. Walumaa galatti naannoo Amaaraa bakkee hedduutti lolli cimaan gaggeeffamaa jira. Lola kana keessatti iddoo tokkotti mootummaan basaaftu jira. Warra bilisiginnaa keessa ta'anii uummata naannoo Amaaraa faannoodhaaf hojjetantu jira. Namoota sanis namoonni hedduu guyyaa har'aa warroonni gandarra bulchiinsa naannoo keessa bakka jiran to'annoo seeraa jala oolanii jiru. Isa kanaaf jecha lola kana waan itti bu'u walumaan laallaa lola cimaa gaggeeffamaa jira. Gama biraatiin ammoo lola haarawaa amma addunyaa irratti ka'e kana lola Falastiin fi Israa'elii kunis lola akkaan cimaadha. Lolli kun ammoo bifa duraanii irraa adda. Akkuma viidiyoo kiyya isin hojjedhe sabbar seenaa jedhee viidiyoo isin hojjedhee ture. Lola kana barana wanni adda isa godhu duraan akkuma isin beektan yeroo Ramadaanni dhufu ji'a Ramadaanaa keessa talaata taraawiyaa masgida Al-Aqsaa irratti Israa'el yeroo baay'ee uummata Falastiin rukutti. Amma barana ammoo faallaa ta'e dubbii. Barana jarana lolallee ka jalqabe Falastiinidha. Falastiiniin lafa isii waggaa 75 ol lafa harka Israa'el ture. Gaazaa fi lafoota hedduu to'annaa jala oolchitee harka deeffattee operaashinii gaggeessiteen misaa'ila hedduu wancaftee namoota hedduu dhumee gama lamaanii irraayyuu Israa'el ammoo deebistee kaleessa meeshaa cimaa darbachuudhaan akkuma isin viidiyoo agartan san fooqii 1000 bakka takkatti akkuma jiruun subhaanallah wanni godhuu dandeessee jirti. Lolli kun lola akkaan cimaadha. Lola kana baay'ee sodaatamaa jira. Ameerikaanis pirezidaantiin Ameerikaallee ibsa kennee jira. Joo Baayiden jechuudha.
Turkiin ibsa kennee jira. Biyyoonni garaagaraa ibsa kennanii jiranii. Ameerikaan ammoo waan kanarratti Israa'eliin faana akka dhaabbattu pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden dubbatee jira. Baay'ee lolli kuni lola duraanii irraa kophaadha isiniin jedha. Lola duraanii irraa kophaadha. Lolli kuni lola addunyaa sadaffaan ka'uu shakkii akkasii keessa galee uummanni hedduun sodaataa jira. Akkuma isin agartan kaa biyyoonni akka Turkii, Imireet Arabiin karaa nagaatiin akka jiru Turkiin ammoo lolli kun akka nagaan xumuramuuf deeggarsa barbaachisu hunda hin godha jettee jirti. Biyyoonni akka Iiraanii ammoo Falasxiiniin faana jirra jechuudhaan Ameerikaa irratti dhaadannoo garaagaraa ibsa kennaa jira mootummaan Iiraan jechuudha. Ameerikaan ammoo Koloneel Gammachuun wanta akka dubbatee ture. Uummanni Oromoo waan dirra isaa fakkaatu, waan humna isaa fakkaatu hojjechuu qaba jedhe. Oromoon saba bal'aadha. Ummata miiliyoona 70 kana keessa loltuu miiliyoona meeqa oomishuu danda'a Oromoon? Waraana yoo hin qabaanne, loltuu yoo hin qabaanne baay'ina qofaa waa injifachuu hin dandeessu bar. Faannoon har'a isin tuffattan tuni lolleetiniin aangoo qabanna wayite isin jettu ati maa yaaduu qabda ka aangoo harka qabdu. Kana caalatti darajjaate akka aangoon harka keetiin baane waraana cimaa ijaarachuu si barbaachisa jechuudha. Loltuu cimtuu ijaaruu si barbaachisaa jechuudha. Namni martuu waraana ijaaree si dhufaa jira. Faannoon qawweedhaan aangoo qabadha jechaa jira. Filannoo osoo hin taane qawweedhaan dhufee aangoo qabachuu qaba jechaa jira. Ati ammoo san caalatti Oromoon uummata miiliyoona 60. Kutaalee Oromiyaa 11 keessaa, Jimma keessaa, Baale keessaa, Arsii keessaa, Harargee keessaa, Salaaleen keessaa, Shawaa keessaa, Guji keessaa, Boorana keessaa, Walloo keessaa kuma dhibba tokko loltuu qabaachuu qaba Oromoo. Biyaans akka gara kamittuu iyyuu sodaatan. Jeneraal Ebaluu, Kumaandar Ebaluu, Maarree Ebaluu dhiisuu irraa kan loltuu kuma dhibba kutaalee Oromiyaa 11 keessa. Oromoon qofti yoo dhugaa aangorra turuu barbaadde addunyaa kanarratti wanti waraanaa fi waraanaan alatti ta'u hin jiru. Itoophiyaa keessatti nama humna qabu si bulcha. Nama waraana qabu si bulcha. Nama loltuu qabu si bulcha. Addunyaa kanarratti fakkeenya Raashiyaa fudhadha. Raashiyaan biyyoota addunyaa kana hunda dura dhaabachuu kan dandeesseef humna waraanaa cimaa waan qabduuf, loltuu cimaa waan qabduuf, meeshaa gahaa waan qabduuf. Nutis akka Oromootitti yoo meeshaa waraanaa hin qabaanne yoo hin ijaaramne walaana kana loltuu ijoollee Oromoo cal jettee barandaa ciiftu durriyyee callisteetuma mana ciiftu tana leenjii kenniteef yoo darajjaasiste namni sibbuu hin jiru. Oromoon akka ga'u afaan bichaan ga'uu hin qabu beeka. Warra ijoollee ijaara, leenjisa, humna Oromoo fakkaatu ijaara, loltuu Oromoo fakkaatu ijaara. Yoo jabaanne waggaa 10 har'a yoo Abiyyiin kun achi jiraate dhageeya yoo hayyoonni Oromoo walii galan gee yoo hayyoonni Oromoo har'a wal dura dhaabatan waliin dhukaasan kun gara tokkotti as dhufan siidaan Minilik shakkii tokko malee na shagama. Waggaa 10 har'a arguuf teessan warruma aangorra jiru kana ganaa jibbisiisa. Warruma aangorra jiru kana maaliif jennaan gee warroonni koloneeffattoonni zamana duraanii keessatti ummata miidhaa turan hundi isaaniitu har'a siidaan isaanii hin jiru waan ta'eef. Minilik qofaa miti. Biyyoota addunyaa kana mara yoo naannoftanii ilaaltan mootummoota abbaa irree duraanii gabroonfattoota siidaan isaanii tokko illee hin jiru. Adadaan sitti dhagayamaa deema. Adadaan sitti mul'ataa deema. Oromiyaan har'a bareeddee alaabaa abbaa gadaatiin akkasi faayamtee yoo siidaan Minilik walakkaa san dhaabatu Oromoon hundi jedha garaa isa keessatti. Dhima ittanaa bara waan godhuun qabu inni ittana. Kanaaf jecha waan baay'ee dalagamuu qaba. Yeroo walii kennuun barbaachisaadha. San caalatti ammoo Oromoo tokkoomsuun barbaachisaadha. Oromoo mataa walitti dhiibuu anatu si caalaa anatu maarree hundi keessan waa'ee Oromoo hojjedhaa. Warri aangoo harkaa jirtan ammoo waraana ijaara. Warri bosona jirullee waraana ijaaruu yoo dandeessan ijaara. Warri abaa'ollee Oromoo waan taataniif isin hunduu nu fayyaddan jedhee amanaa. Abiyyiinis waraana isa fakkaatu haa ijaaru. Marroonis yoo danda'e waraana isa fakkaatu haa ijaaru. Nuti akka hawaasaatitti Oromoon akka miidhamne barbaada. Qe'ee keenya irratti uummanni keenya boonee kabajamee akka jiraatudha. Nuti aangoo hin barbaannu. Uummanni Oromoo mataa qaqqabatee akka hin jiraanne qofa hawwina malee nuti silxaana takkatti na jamnu hawaasan.
akka humna isaatii waraana isa barbaachisa. Callifnee Oromoon miliyoona kana nuti ummata baay'eedha. Ummata baay'ee feete yoo taate yoo leenjii hin fudhanne yoo waraana hin qabaanne bu'aan ati fiddu takka hin jiru. Waraana gabaabduutu si injifata jechuudha. Kanaaf jecha Oromoon akka guddina isaatiitti, akka bal'ina isaatiitti, akka bal'ina lafa isaatiitti, akka bal'ina ummata isaatiitti humna haga barbaachisu hidhachuu qaba. Humna haga barbaachisu warri qawweedhaan si deemu qawween deebista bakka. Filannoodhaanis yoo ta'e Oromoo namni filannoodhaan injifachuu danda'u hin jiru. Dhugaa isinitti himaa. Namni filannoodhaan Oromoo injifachuu danda'u hin jiru. Osoo Abiyyiin achi ka'ee yookaan kaafaa qabata yookaan abaa'uu qabata. Sabaaf sablammoonni Oromoo jaalatan waan ta'eef qawweedhaan nama sitti deemu ammoo nama qawweedhaan si dhukaasee qawween si kuffisa jedhu qawwee maan deebista? Qawween deebisuudhaaf ammoo ciistee harka qullaa garaa gargaltee ani ummata Oromoo kana baay'adhaan miliyoona 90 kuni hiika takka illee hin qabu. Kanaaf waraanni barbaachisaadha. Waraana biratti ammoo tokkummaan barbaachisaadha. Tokkummaa biratti ammoo diinagdeen barbaachisaadha. Diinagdee biratti ammoo hayyoonni barbaachisaadha. Hayyoonni Oromoo homa feetan ta'e amataa walii qabadha. Waa'ee Oromoo irratti tokko ta'a. Kanaaf irreecha baranaa irratti gaalla akkas goona osoo jedhan simbirreen Finfinnee keessatti hin gufanne. Ummata Oromoo jechuun akkana bar. Hin sodaatamta namni sitti bu'u hin jiru. Yoo ati tokko taate quba qabadhu. Hagana baay'atu ummanni hagana baay'atu kun nagayaan bayee galuun waan qallaalisi fakkaataasi. Irreecha Finfinnee akkasi geggeessitanii Bushooftuu irratti akkatti ummanni kumaatamni kun bayee osoo rakkoon takkan uumamin addaan galuu kuni si biratti waan salphaadha. No. Kana kasii eegaa jiru warruma aangorra jiru. Kanaaf mootummaan kuni gara kamittuyyuu ummata Oromoo tokkoomsuu irratti hojjedha. Warra wal lolaa jirtanis ijoollee keenya bosona jiranis haga dandeessanitti walitti siqaa tokko ta'a. Paartilee siyaasaa Oromoollee walitti siqaa tokko ta'a. Kana caalatti nuti ammoo hawaasni keenya akka kabajamu barbaada. Hawaasni keenya kabajame jechuun akkaataa amantii isaatiin uummanni musliimaa yeroo iidiin dhufu akka ajaa'ibaatitti ayyaana isaa kabajatee addaan gala. Uummanni keenya ortodoksii yeroo ayyaanni isaa dhufu akka ajaa'ibaatitti kabajatee addaan gala. Kanarratti hojjettanii jirtan. Komii takka illee hin qabnu. Komii takka illee hin qabnu. Kanaaf jecha loltuu wal lolaa jirtan. Warri ABO keessa jirtanis, warri mootummaa keessa jirtanis walitti galaa tokko ta'a. San caalatti ammoo ABO fi mootummaa kana walii araarsuu wanti danda'u hundi isaatu waa'ee Oromoo irratti hojjechuu. Abiyyiin Ahmad gaafii Oromoo yoo deebise Oromoon jaalmarroo irraa wanni barbaadu hin jiru. Sinii galaa dubbiin kun. Shimallis Abdiisaa Oromoodhaaf gaafii Oromoon barbaadu dhimma Oromoon gaafatu deebii yoo deebise ummanni Oromoo dirqama marroo wanni barbaaduuf hin jiru. Warri aangorra jiru kuni gaafii Oromoon gaafate yoo deebise Jawaariin ummanni Oromoo wanni soquuf hin jiru. Ummanni Oromoo kajechaa jiru gaafii keenya nu deebisaa. Afaan keenya akka nu barbaadnutti afaan federaalaa nu godhaa. Abbaa biyyummaa keenyaa nu mirkaneessaa jedhee malee dirqama marroon dhufee bakka Abiyyi san taa'u malee dirqama Jawaar dhufee bakka Abiyyi san taa'u malee warri jedhu suni sanniin dubbiin jaraa gaafii Oromoo deebisuu irra dhumata. Hunda isaaniitu maaliif jaalanna? Jawaariin maaliif jaalanna? Oromoodhaaf waan taaggaluuf. Marroo maaliif jaalanna? Oromoodhaaf waan taaggaluuf. Abiyyiinis Oromoodhaaf hojjechaa jira. Har'a gaafii Oromoo hedduu deebisaa jira. Deebisutti jira. Gaafa inni kana godhe marroonis ufuma isaati gaafii marroon gaafatu deebii argataa deema. Isa dhumaa irratti marroof Abiyyi tokko godhu wanni dhoorgu takka illee hin jiru jechuudha. Dubbiin akkana dhumtee bar. Akkanuma bar dubbii. Gaafii sabni kun barbaadu gaafa mootummaan kun deebii itti kenne marroon dirqama ani deebisu malee hin jedhu bar. Gaafii sabni kun barbaadu yoo Abiyyiin deebii itti kenne dirqama Jawaar ani deebisu malee hin jedhu bar. Uummanni Oromoo kun dammaqaadha. Eenyutu nu dammayse? Warruma akka Jawaar fa'aa nu dammayse. Maalummaa nu barsiisanii, eenyummaa keenya nu barsiisanii. I am Oromoo first. Ani Oromoodha. Maalummaa kiyyaan hin boona. Jechuudhaan nu barsiisan. Har'a nutis akkasuma isaanirraa baranne waan Oromoo fayyadu hin beeyna, waan Oromoo miidhullee ni beeyna. An guyyaa takkatti Abiyyiin Ahmad Oromoo fuulatti jijjiiratu beeka. Maal jettan isin? Guyyaa takka jecha Abiyyi Ahmad afaanii bahu irratti isin jaabar. Gaafa Abiyyiin jecha takka dubbatu. Shimallis Abdiisaa Adaanech Abeebee warra irra aangorra jiru kun jecha takka gaafa isaan dubbatan mootummaan kun Oromootti garagaluu edaayidee beeka bar. Dhalootaa kana dirasii dammaqeedha nuti. Har'a galanni Rabbiin badini waggaa lamaan irraa booyaa turre.
Booyaa turre bar. Hundi keenya booyaa turre, gaddaa turre. Shimallis irraa caffaraa turre, Abiyyi Ahmad irraa caffaraa turre. Har'a sun jirti hin jirtu. Garuu wanni takkatti nu dhaamannu jarri har'a aangorra jiran kuni Oromoo ta'uu isaa beekanii, Oromummaa isaanii beekanii, gaafii Oromoo deebisuu, Oromoo tokkoomsuu irratti osoo hojjetanii irra caalatti uummanni Oromoo hin gammadaa ni mirqaana jennee abdii qabna jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu yeroo takkamee koppiliinkii godhaa. Koppiliinkii godhaa haasaa kiyya waa'ee siyaasaa asumarra isinii dhaabeet waa'ee sargiitti deemnam. Waa'ee sargii, waa'ee jaalalaa, waa'ee fiqirii, waa'ee bulloo, waa'ee doktorii Lillii kana keessa isinii baanamee xiqqoo koppiliinkii godhaa. Kuma takka yoo dandeessan yookaan 500 akkas godhaa hundi keessan.